gidduu kana baay'een gammadee jira jettee. Dhugaa rabbi. Maaltu si gammachiise? Adagaa qaxana usunuutum na minaamin jetti beektaa barreeffamni waan diimaa wayii barreeffate. Otuma kanneen as teessee anaaduu yabalu jettee tokko ergattee ati rahaa gootee teessa. Jarummaan faannoo jedhamtu kunu eessa karamitti deemaa jirti jedhanii gosoon dubbadhee bara. Egaa Adaamaa fi sirbitee tammoo tokko akkamitti namni baakkoodhaa tuun sirbiin Adaamaadhaa sirbite lafatti dhalattee guddattee tuun sirbiin. Dhuguma sitti waan obboleessa koona jalaa jeesanii mucaaxiqaa dhaqeen awwaallee nagaan hin jiru. Huqqatteeti itti deebi'uu dadhabdeen qaamayyuu. Maqaama. Rifaatu gaafa sana. Lammaffaa kunis anatu jabaadhaadha sunis anatu jabaadhaadha rakkannee warra. Waggaa 4 kana tokko warra aarsaa kaffalan keessaa anas tokko. Akkamitti waa argatte? Inni gara mootummaa ta'e hojii koo hin deeggara. Garuu waan hojjechiisuun barbaadu. Inni gara mootummaa hin taane immoo na arrabsammoo. Natti dhaamoota. Yeroo raftuudha moo inni sitti dhaamotu kun guyyaadhuma sitti dhaamotu? Dhugaa rabbi amti jaallatuma golfuun dabalatu. Waltajjii baay'ee irratti mul'attu maaliif? Eessaa karam faanni isaa faannoo jechaa hulaa hulaatteedha. Hulaa hulaatti itti cufeechaa.